Bani galagaafo ni dandeessa ni dhageessa muraada guutima. ባረከላሁ እንበላቸው ለሙሽሪት ለሙሽራው ባረከላሁ እንበላቸው ለሙሽሪትም ለሙሽራው አልፊ ሰላም አላ አልፊ ሰላም አላ አልፊ ሰላም አላ አልፊ ሰላም አላ ማረጉን አሳየ በዚህ አበቃት ከሌላ ራቅና ኒካ ወፈቃት ሙሽራው ግርማው እዩት ሞገሱን ለወጋ አበቃ መረጠና እሱን የምስራች ነው ሩሽዳ ትርጉሙ የአላህ ስራ ነው መገጣጠሙ የእናቴ ሚስቱ ስም ያዋደደው መኖሪያቸው ጀነት ያድርገው አልፊ ሰላም አላ ባረከላሁ ደስ ይበላችሁ ሙሽሪት ሙሽራው ባረከላሁ ደስ ይበላችሁ ሙሽሪት ሙሽራው አልፊ ሰላተና ያ ሐቢቢ አልፊ ሰላተና ያ ሐቢቢ ሰላተና ያ ሐቢቢ አልፊ ሰላተና ማሻአላህ ሀገናው ነሽዳ ጀደ ሂንገው ማሻአላህ ተባረከላህ መብሩክ ألف مبروك أستاذ حمزة تكلو أبان ساكسنا تفكاتا يدوكم قروا بعده ما شاء الله مبروك قويا جد أكيساني جد أقمتشو جد أدسنا مجرو ما شاء الله تبارك الله بقربين قويا قمتشو جد أكيساني كان الدين إسنجي ما شاء الله إسن جتشو دابر guyyaa gammachuu isa lammaffaati jechuu gammachuun tokko gizee namni dhalatu gammachuu lammataa isa gizee cidha ofii godhatu jechuudha akkasii egaa hordoftoota keessa salaamati isin gaafachuu hin daganne gammachuu sargii keessa naan deemte assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu kabajamtoota fi jaallatamtoota daawwattoota hordoftoota yuutub chaayinaala kiyya jalatti argamtan hundi keessanuu baga jiraatan isiniin jedha Alaafi keessa xiqqaa guddaa amantii kutaa ganda osoo hin jenne hundumti keessanuu baganaaf jiraattanii isiniin jedha faamilii kiyya hedduu tokko naaf galatoomaa rabbiin jazaa keessan isiniif haa kafalu hordoftoota kiyya jazaan keessan guddaadhaa naaf jiraadha maaliifi gizee viidiyoo dubbadhu mara tarii galata keessan dubbachuu biraan nambisu jechuudha namni nama hin galateeffanne rabbillee hin galateeffatu namallee hin galateeffatu akkasii kanaafuu ani galata kiyya biraa hin hambisu jechuu galata keessanii maaliifi na jajjabeessitanii asiin nageettanii kanaaf galata keessan yeroo viidiyoo dubbadhu hundaarraa dubbadhaa biraan hambisu akkasii isiniin jedha hordoftoota kiyya warroonni jalqabarraa hanga ammaa hordoftan hundi keessanuu naaf galatoomaa hunda keessanuu xiqqaa guddaa amantii kutaa ganda osoo hin jenne alaaf biyya keessa biyya addunyaa rabbi uumitaan irraa warra warroonni hordoftan jechuu jalqabarraa hanga ammaa faana turtanii na jajjabeessaa turtanii asii haga ammaa faana jirtanii jajjabeessanii asii nageettanii qabu durallee isumatu jira akkasii warroonni haarawaa dhuftanillee welkaam ashama harka fuuna isiniin jedhee jira yuutub chaayinaala kana warri haarawaa taatan sabskraayibii gochuun laayikii gochuun sheerii gochuun miseensa YouTube channel kanaa ta'aa isiniin jedha warri duraa immoo like share godhaa commentii yaada keessan barreessaa warroonni haaraa dhuftanillee commentii barreessaa sanduuqni commentii kiyyaa sa'a 24 banaadha yaada keessan waan barbaadan barreessuu dandeettanii isiniin jedha faamilii kiyya warroonni hanga ammaatitti na faana turtan akkasii kana fakkaata wanni biraa wanni gaafii keessan jechuudha waan gaafatu barbaadan kamiyyuu sanduuqa komentii jala kaa'aa jechuudha gaafii keessan achirraa ilaalee isinii deebisaa jechuudha na jajjabeessuu barbaadanii yaada keessan akkasii isiniin jedha egaa hordoftoota kiyya viidiyoon kee kaarraa waa'ee jedha ustaaza Hamza Takluuti maashaallah tabarakallah jedha bareedaa jedha gammachuu baay'ee tokko das nama jedha akkuma jalqabarra viidiyoo argitan kana
hedduu tokko nama gammachiisa. Maasha Allah, mabruuk mabruuk, alf ustaaz Hamza Takluu baga gammaddanii baga guyyaa gammachuu keessanii geettanii. Baarakallah aleekumaa wa jama'a beeynakumaa bilkhayr isiniin jennee jirra. Wajjiniin dulloomaa, wajjiniin turaa, arrii wajjiniin filadhaa. Ilmaan hedduullee horaa, umrii dheeraa wajjiniin jiraadhaa. Baga guyyaa gammachuu kana geettanii isiniin jenna. Gammachuu keessan gammachuu kenna jechuudha. Maasha Allah, mabruuk mabruuk, alf mabruuk isiniin jenne irra deebisaanii. Guyyaa gammachuu kana baga geettanii dargaggoottan kenna maraa kan ganaa fuudhuu heduu rabbiin ittiin isin haa ga'u. Guyyaa cidhaa jechuun akka malee nama gammachiisaa jechuudha. Kanaafi isin hundaa rabbiin gammachuu tana isin haa dhamdhamsiisuu isiniin jedha. Warroota shabaaba ganaa fuudhuu heddanillee shabaabtittii ganaa heerumuu hedduullee rabbiin cidha kanaan isin haa ga'u. Ani immoo isin yaa habiibii alfii sanaan taalaa yaa habiibii isinii jedha. Isin immoo sargii godhadha shabaabni hin fuudhin mati. Baarakallahu 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 dasse baalaachoo mushurraahu isinii jedha. Kanaafuu isin immoo sargiin keessan ciin keessan itti haa fufuu isiniin jedha. Gaafa ustaaz Sa'iid Baalee fuudhellee akkanumatti baarakallahu baarakallahu dasse baalaachoo mushurraahu. Baarakallahu 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 isiniin jenna. Mabruuk misirroon lamaan baga gammaddanii cidha keessan cidha gammachuu kan barakaa kan umrii dheerinnaa isiniif haa ta'u isiniin jennee jirra. Gammachuu keessanii baarakallahu aleekumaa wa jama'a beeynakumaa bilkhayr. Mabruuk milanaa. Baarakallahu عليكما وجمع بينكما بالخير. مبروك مبروك مبروك. gammachuun shababban kennaa, gammachuun ijoollee kennaa itti hafuufu kan dargaggeessa ganaa fuudhuu edan. Ani immoo baarakallah عليكما وجمع بينكما بالخير. مبروك مننا. بارك الله عليكما وجمع بينكما بالخير. ما شاء الله تبارك الله. ربي انتو كنتو كوكي سنيني اتين اسن هاغو حقا كانو اسنين جد اسنين غو. اما سرقينا مميكاي. بارك الله عليكما وجمع بينكما. مبروك مبروك مبروك. الف الف بقى جمدتني بقى اتين جيتني. هندو مكيسانو كان اسنين جدا كنافو sargii godhadha hundi keessanuu. Sargii godhachuun cidha godhachuun hedduu takka miidhagaadha. Haga fedhanillee turan waan namarraan hafneef yeroo keessan hin gubinaa. Sargii godhadha. Warri haadha manaan godhatin warri heeruminillee heeruma bultii ijaaradha. Bultiin teessan bultii gad dhaabbattu haa taatu. Bultii arrii wajjii filattan isiniif haa taatu. Rabbii wantan uume fi akkanumatti teennetumaan haa dulloomnu fi miti jechuudha. Yeroo ammaa kana namoonni tokko gizee ofirraa oofaa. Kanaafuu gizeen fuudha kalas umriin keessan hoggaa 25 ga'e taanaan kalas fuudha. Gaafa hoggaa 30 ilma keessan abbaa ilmaan 2 abbaan ilmaan 3 taatanii jechuudha. Kanaafuu gizee nama gizee shabaaba gizee fuudha wayii jechuudha. Akkasii bultiin keessan bultii isaa har'aa gammachuu kan boru wal dhiisan sun taane gammachuu salaqii rabbi isiniif haa godhu. Kan arrii wajjin filattan, kan ilmaan hedduu wajjin hortan, kan akaakiyyee kan akkawoo itti argattan rabbi isin haa godhu. Hunduma keessanuu rabbiin isin haa gammachiisu. Gammachuu ustaaz Hamza Takluutiin gammachuu keessa deemee baga ittiin geettanii baga gammaddanii baga rabbiin guyyaa gammachuu isa lammaffaa kana isiniin ga'ee. Maasha Allah tabaarakallah. Hedduu namatti tolaa. Gammachuun cidha keessanii hedduu tokko nama gammachiisa. Akkasii faamilii kiyyaa gammachuun nama kamiituu gammachuu kiyya. Rabbiin ammallee kana caalu isaan haa gammachiisu.
علماء كنا كل رب أمرين وقال رسول ما شاء الله تبارك الله إسن الراجن والله هدو تكو سن الرات ولا قافة بيا أستاذ سعد بالله ما شاء الله تبارك الله لساني هدو تكو نمتي تولا جواد أعمل ما شاء الله تبارك الله biyya keenya keessatti amma dassi nama jedha wallaahi akka uffannaan isaanii akka arabdoota itti uffatanii maashaallah tabaarakallah bakka amma maammadooni biyya keenya hundi isaatu kalaas hundi isaatu kalaas bishtii kana godhatee fuudhuu qaba wallaahi bishtiin kun hedduu tokko isinirraa bareeda maashaallah tabaarakallah namni biyya keenyaa muluun gaafa fuudhuu kan uffatee fuudhuu qaba. hedduu tokko dasna jedhaan be wallahi ani be ko family ubule hordoftoota gi isino namni martu so bishtii kana afaan isaa bishtii jedhama afaan arabaatini kaabba moo kan bishtii maqaan isaa akkasi afaan arabaatiin akkasuma jedhama so namni hundu waan akkana kana uffatee fuudhee hedduu tokko irraa bareeda wallahi amaama wajjin maashaallah tabarakallah rabbiin ulamaa kenna umrii sinaa dheeressu jireenyi keessa jireenya aara galfii jireenya gammachuu kan barakaa alaamanni keessan barakaa haa ta'u bultiin teessan bultii gammachuu kan jaalala isiniif haa taatu kan hanga isa dhumaa jechuudha rabbiin walumaan umrii isin haa dheeressu hedduu tokko nu gammachiisee guyyaan cidha keessanii guyyaan cidha ustaaz Hamza Takluu kana fakkaata kan namoonni hedduun guyyaan cidha isaanii yoom jedhee hawwiin eegaa ture konogoonni hunduu gaafa rabbiin jedhe ta'a itti ga'ee jira guyyaa cidha isaanii maashaallah tabaarakallah hedduu tokko nama gammachiisa wallahi waan das nama jedhu baga rabbiin isiniin ga'ee isin agarsiise rabbiin ilmaan illee isinii haa kennu horra wajjin horee wajjin dulloomee arri wajjin filatee ilmaan hedduu wajjin argatu rabbi isin haa taasisu isinuma hunda keessanuu asiin durallee amma nu arginaan yaadadheeyyu ustaaz Isaa Rattaa kanallee gaaf sargi isallee baarakallaahu jedhee jira amma isa arginaan yaadadheeyyu jechuudha inni amma sa'aatii isatti diraa jiru kana akkasi maashaallah tabarakallah shababban keenya hedduutu sirna gaa'ela isaanii godhatee jira maashaallah tabarakallah rabbiin hundum isaanuu jireenya gammachuu jireenya aara galfii hundi isaanuu akka ilmaan hedduu ittiin horan ka wajjin dulloomanii jireenya isaanii guutuu jireenyi gammachuu isiniif haa ta'u isin hundi keessanuu akkasi ka eebbisa shababban keenya maashaallah tabarakallah mabruuk alf isiniin jennee warroota asiin dura kan isin dura fuutanillee guyyaa sargii keessanillee mabruuk isiniin jennee jirra ka amma itti geettanillee mabruuk walumaa galatti hunduun keessanuu gammachuun keessan gammachuu kiyya jechuudha amma shababban hafellee kan hafellee rabbi ittiin haa ga'u keessanillee nama baarakallaahu barakallah alaykuma wa jama'a baynakuma jennee gammannu rabbiin nu haa taasisu kana fakkaata guyyaani cidha ustaaz Hamza Takluu kana fakkaata hedduu tokko nama gammachiisa hedduu tokko nama tola maashaallah tabaarakallah haala kanaan oolanii dabarsanii waaw maashaallah hedduu tokko isinirraa tolee jira akkasii hordoftoota kiyya kan biraatiin hanga walitti dachaanutti kana fakkaata waa'een gammachuu ustaaza Hamza Takluu kana fakkaata haga kana nashiidaa isinii jedhe hingaa taani kaaf isintu itti geessa jechuudha maashaallah tabaarakallah waan cidha bareedaa cidha akka ajaa'ibaatiin das nama jedhutti dabarsanii jiranii maashaallah rabbiin umrii waliin haa dheeressu jennaka mabruuka jennee rabbiin umrii waliin haa dheeressu rabbi jireenya isaanii jireenya gammachuu jireenya mi'aawaa haa taasisuu fi baarakallah jennaka baarakallah alaykuma wa jama'a baynakuma bil khair jennee jarra irra deebisaan mabruuk alf mabruuk
aboo rabbiin hunduma keessanuu gammachuu tana isin ittiin isin haa ga'u. Isinillee yeroo daddafii keessatti gammachuu akka namni kamuu sargii godhatee gaafa sargii godhatan hundi gammadu kanatti baanee gallagaafu ni dandeessa ni dhageessa muraada guutima.